Yooyyaa ilmaan Oromoodhaa kanneen biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessanuu egaan bu'aa bahaa kufaa ka'aa obboleessi keenya waggaa dheeraadhaaf barumsa isaa barachaatiin ture guyyaa eebba isaatiin gurraachisee yookaahuu guyyaa gammachuutiin mana hidhaatti kan dabarsee ji'a 7 ol nuuf jecha dhama'aa ture. Muhammad Faraan Diksisoo kitaaba isaa Hinduune jedhu mata duree qabatee United Arab Emirates dhufee jira. Iddoon isaa Mubaarak Center sa'a 5 irratti akka nuuf argamtan hundumti keessanuu isa yaadachiifna. Hanga sanitti kan facaafanne haa margu ijji gaariin wal nu haa argu. Augusti 4 Mubaarak. Shama harka fuunee jira jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu addaa qabannee isiniif dhufneerra. Kan oduu kana isinitti himuun isin wajjin ta'uun Tulluu Showdha. Warroonni haaraa gara maatii chaanaala Tulluu Showtti dhuftan akkuma dhuftaniin Tulluu Show subscribe, like, share gochuudhaan gara oduu keenya har'aatiin wajjin fufaa isiniin jenna. Kenna guyyaa har'aatiin obboleessi keenya Muhammad Diksisoo kitaaba eebbisuuf akka jirutu dhagahame. Seenaa Muhammad Diksisoo uduuba deebinee yookaan ilaallu inni nama gammachuu isaa ofirra dabarsee ummata Oromoof laatedha. Dubbiin akkas ture. Akkuma nama kamiituttu namni baratee barumsa isaa fixe ni eebbifamam. Innis akkuma barattoota kamiituttuyyuu barumsa isaa fixe eebbifamuuf yeroo jedhutti yeroo qarree fi qeerroon yeroo baay'inaan mana hidhaatti guuraman akkasumas artistii Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee haqa isaa dhabe ummanni Oromoo gadda keessa jirudha. Akkasumas hayyoota Oromoo paartilee adda addaa irraa mootummaan bilxiginnaa mana hidhaatti guuree adamsaa jiraachuu isaa ni beekama. Muhammad kana keessa osoo jiru guyyaa dhaabba isaa gama waltajjii yookiin gama madirakiitti siquudhaan shubbisaa ture. Booda maayikii fudhachuudhaan Firii Jawaar Muhammad Justice for Hacaaluu Hundeessaa Oromoon politikaal jechuudhaan dubbatee jira. Bakka mootummaan naannoo Oromiyaa fi hanga'oonni naannichaa fi akkasumas hanga'oonni biyyattii jiranitti sodaa tokko malee yeroo uummata Oromoo irra jiruu fi akkasumas haqa uummata Oromoo itti gaafatee jira. Haqni Hacaaluu Hundeessaa haa ba'u, hooggantoonni keenya haa hiikaman jechuudhaan maayikii butachuudhaan gaafatee jira. Ergasii roorroo hedduu irra ga'uudhaan kan biyya keenyaatti baqate erga sanillee Muhammad Diksisoo ummata kanarraa waan hafe fakkaatu. Biyya artistii Hacaaluu Hundeessaatiif kabajan laanne biyyi Jawaar Muhammad hiitee mana hidhaa Qilintootti galchite. Ani baradhee barumsa fixee eebbifamullee biyya artistii Hacaaluu Hundeessaa hin fayyadin anaan maan na fayyaddi. Biyyi Jawaar Muhammad hiitee mana Qilintootti galchite anaan maal bu'aanaa qabdi jechuudhaan har'aa tokkittii qabu dabarsee ummata Oromootiif kan laate ammas waan danda'uun ummata Oromoo kana biraa waan hafe hin fakkaatu. Saba kanaaf waanan danda'u godham hamma jiraadhu saba kanaafan jiraadham jechuudhaan kitaaba mata dureen isaa Hinduune jedhu barreessi akka dhufaa jiru gara toora sooshaal miidiyaatiin erga dubbataa ture buleetu ture jira. Maarri amma kitaabni sun eebbaaf waan qophaa'eef Oromoo United Emirates yookaan Dubaay keessa jirtan akkanarraa hin hafne kallattii hundaanuu addaraashni qophaa'ee isin eegaa jirra jedhaa jira. Guyyaan eebba kitaabichaallee bara 2023 ji'a 8ffaa guyyaa arfaffaa Shaarjaa Mubaarak koontarktitti akka tahee dubbatamaati jira. Maarri Oromoonni Dubaay keessa jirtan kabaa fi kibbaa bahaa fi dhihaa addaraashni qophaa'ee isin eegaa jirra. Obboleessi keenya akkuma gammachuu isaa inni dabarsee nuuf laate nutis bira dhaabbannee siif jirra si wajjin jirra. Kanaa walitti seenam akka kana waan guddaan hojjettu si biraa jira jennee ni jajjabeessuu qabna isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota TikTokii keenya jechuudha. Guyyaa har'aa kana galma magaalaa Shaarjaa Mubaarak Center keessatti keessummoota keenya Muhammad Diksisootii fi Haydarii wajjin akkasuma qeerroo fi qarree obboleewwan keenya warra biyya kana keessa jiraatan wajjin jirra. Innillee itti aansuudhaan gaafa guyyaa 4 ji'a 8ffaa bara 2023 magaalaa Shaarjaa galma Mubaarak Centeritti eebba kitaaba Hinduune ka jedhu obboleessa keenya Muhammad Diksisootiin barreeffame kan eebbisiisnu ta'a. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya UAE keessa jirtan hundi keessan guyyaa sana nu wajjin dhuftanii galma bareedaa kana keessatti yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdii qaba.
asumaan yaada namoota muraasa obboleewwan kiyyaallee gaggabaabsee irraa isinii fuudha. Hinafnu hinafina guyyaan guyyaa xiiqiiti. Beeksisa birootiin illee baay'ee walitti deebina kana qofaa miti jechuudha. Mee yaada gara namootaatti darba. Hayyee galatuma hawaasa keenya bal'aan kan biyya alaa biyya keessa jirtanillee akkuma kaleessa seenaa dalagaatiin turtan har'allee ammallee gara fuulduraatti illee seenaa akka dalagdan hin beekna. Dhugaadha ilmi namaa wal qixaa garuu namni nama caalaa kitaabnillee kitaaba caalaa kitaabni mata dureen isaa Hinduun jedhu obboleessa keenya Muhammad Diksisuutiin barraa'e kun kitaaban kaawwanni wanti adda godhu hedduu jira. San ammoo hangaan dubbisarraa yoo isiniif hime tarii ammoo asitti kitaabicha san akka isin lammaffaan dubbisne isin godhuu danda'a waan ta'eef asumatti dhuftanii bitattanii yoo dubbistan waan baay'ee irraa hubachuu dandeessa waan ta'eef eebba kitaaba kanarraa hin hafina hangasitti kan facaafanne haa margu ijji nagaa wannu haa argu jedha. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Numero egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo UAE keessa jirtan hundi keessaniyyuu duraan dursee baga jiraattan isiniin jedha. Guyyaan har'aa nuti asitti argamneef guyyaa obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa kan aarsaa lubbuu nuuf kafalee Muhammad Diksisuudha. Inni asitti dhufee kitaaba Hinduun jedhu waan eebbisiisuuf ijoolleen qarree fi qeerroon UAE keessa jirtan ji'a 8ffaa gaafa guyyaa afurii asitti akka argamtanii Shaarjaa Mubarak Seentaritti akka argamtanii waliin qooda fudhattan isiniin jedha. Galatooma. Hedduu galatooma amma nama fidara mareetti gaafa agosti afurii jechuudha Mubarak galma Mubarak Seentaritti eebba kitaaba barreeffama maddakiitoo Hinduun jedhu eebbisiisna nurraan hafina hunda keessanuu guyyaa teena qabeessa nama jabaa kennutu jabeeffata ulfaadha galatooma. Galatooma. Agosti afurii Hinduun wajjin wal agarraa hundi keessanuu hin hafina du'a seenaa kan duune hundi keessanuu Agosti 4 Mubarak Seentar. Shaarjaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota uummata keenya keessaahuu kan biyya UAEtti argamtan hundumti keessanuu nagaan keenya isin haadha qabu egaan akkuma beekamu obboleessa keenya hayyuu fi goota guyyaa xiqqeedha Muhammad Firaan Diksisuu isa guyyaa gammachuu nuuf jecha guyyaa fi gaddatti jijjiiree Oromoodhaaf jecha wareegama guddaa kaffale. Egaan akkuma beekamu obboleessi keenya nuuf jecha guyyaa gammachuu isaa gaddatti jijjiiree biyya UAE Dubaayitti egaan Mubarak Seentaritti mucaa kana gammachiisuudhaaf gadda isaa san gammattutti jijjiirree eebba isaa san guyyaa har'aa goonee sagantaa isaa akka kabajnuu fi akka eebbisiisnu kitaaba isaas isallee kabajaa fi jaalalaan yaamicha obbolummaa fi namummaadha akkasuma oromummaadha isiniif taasisna galatooma horaa buladdi banaa. Dhiisiya aseemaa boqorta jabaan namarraa baasa boqorta. Dhiisiya aseemaa boqorta jabaan namarraa baasa boqorta. Gaatira teenyabee shakashakiyaan. Hinduun jira ammallee hindee magana deemu. Indi yaadata namni yaadatamaa waan taa'e dhan utuma sin callisee jedhe yaanni adda jiru kun utuma callisee jedhe dhalli dhufu kun callisee jedhe isatti aanu keessaan akka ammas immoo burkaanoo ammaa dho'a malee hin taa'u maaliif jennaan deebisattaa jiru rabbuma takkana godhe fakkaata deebisattaa jiru gaafiin deebittaa jiru amma gaafa deebi'utti utuu naan deebisin sii deebisee naan deebi'u.